Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatuuf fayyaa keessanii jajjabaattan isiniin jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma isin beektan akkuma isin kaleessa argitanii kaleessa wajjin dhufee barrii reebaa waliin barrii cabsuudha ka'e poolisiitti hin dawwala jennaan maal jennaan akkasitti sodaatee kutee illee hin dhiisne inni dhuguma si'anillee poolisiitti dawwalaan jiru poolisiitti dawwalaa uffata maskootii irraan si daddarbiirannaan dhugumaan uffata isaa maskootii irraan hin daddarbee fi uffatan qayyaradha innaan inni ol seensisuu didaan immoo qulfii mana kootii jijjiirradheen jira akka ol seenuun qabu qulfii manaa waan hin jijjiireef dura qulfii qabama ammoo qulfii hin qabu kanaafuu dhaabatee barrii reeba malee ol hin seenu akkamitti qulfii irraa jijjiirtaa akkamitti akkas gootaa akkamitti uffata maskootii irraan darbitaa jedhee halkan guutuu dawwalaa bullee garuu ani jalaan kaasne halkan irraa kaasee yeroo sanarraa kaasee asii akkuma deemen hin dawwala ani jalaan kaasu amma ganama kanaatti illee dawwalee dadhabnaan ganama sagalee naa erge hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa rabbiin baay'ee lubbuu kiyyaaf sodaadhe jira anajjiin samoona kana dhugaa baay'ee isa shakkaa jira nagaa jirallee natti hin fakkaatu waan xiqqoo sammuunsa waan tuqamee laa ta'e tan sodaachaa jira namni fayyaa qabu akkasiin ta'u dhugaa baay'ee tokko sodaadhaa jira durallee nama nagaa natti fakkaate samoona kana garuu nama nagaa natti hin fakkaatu baay'een sodaadha yeroon isa argu waan mana isa beekuu natti hin fakkaatu akka nama hin beekne tokkotti akkasittiin isa sodaadha ajji durallee xiqqoo wanniidhaayyuu xiqqoo yaadaayyuu amma garuu yaaduudhuma dhiise sirma yaaduu dhiise akka nama sammuun tuqame wayii waa ta'e wayii akkas wayii natti fakkaata waan irraa barbaaduun beeku hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa daa'imallee deeme baqqanan guddifadhaa jedhanii dalagaallee argadhe dalagaallee gufuu natti ta'e daa'imas bakkan keewwadhu na dhoowwe kanaafuu waan manni narraa barbaadu wallaalee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan manni narraa fedhu maaliif hojjedhe maaliif hojjetti yoon daa'e maaliif teessi jedhe waan manarraa fedhu dhabe hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf duratti garaa laafa baay'ee garaa laafa ajjiin garaa na laafisaa dura amma garuu ani caaltu duraanii miti dhugaa rabbii jijjiiramee jira maaliif nama callisu kana namni gowwaadhuma nama beekumatti dhiisu kana namni waanuma waan beekne wayiitii fakkaata kanaafuu dhugaa ani beeku mucaa kana mucayyoo kana da'ee an baay'ee jijjiirameera garuu akka haadha tokkotti yaada ani daa'ima koo nama tuquun fedhu kanaafuu amma ani kan duraa miti dhugaa baay'ee garaa jabaadhee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuuf dhiirri tokko nama garaa laafuuf hin beekan ani jaarsa kiyyaa abbaa mana kiyyaatii jedhin garaa laafee fi kabajaa kennaafi ture waanuma barbaade illee gayoo ta'e jaarsa kiyya jedheeman obsumaan bira dabarsa amma garuu obsi daangaa darbeera waan ta'eef ani caaltu ishii duraa miti haadha ta'eeras waan ta'eef kanaafuu amma garaa jabaadhee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa rabbii ajjii waan barbaade yoo ta'e illee amma homaa garaa laafuuf maaliif innillee akkasuma garaa natti jabaate waan ta'eef maal wal gabbaruu wayi jiraadha giddiin jaalalli wayi jiraa hin jiru xiqqoo tokko na keessatti hafeeyyuu gara laafummaan ishiyyuu haadha na keessaa balleessa jiraajjiin ishuma na keessatti hafte sana gara ittuu dhagaa na godhee jira maaliif yoo jettan sagalee na ergeetu maaliif barri na jalaan bantu akkamitti barrii cufattaa yoo nan sin ajjeesiin yoo miila koo jalatti kuftee dhiifama nan gaafatiin inni eenyumee kan miila isaa jalatti kuffee dhiifama isa gaafadhu inni wayi rabbi ta'e rabbi hin taane kanaafuu wanti dhiifama isa gaafadhu illee hin jiru wanti isa sodaadhu illee hin jiru waan barbaade yoo na godhellee namsi lama miti kan hin qabu namsi tokkittiin sun immoo du'an ooltu waan ta'eef homaa rakkoon qabu yoo na ajjeesis na hordofa akkamitti barrii natti cuftee akkamitti qulfee jijjiirtaa ani uffata jijjiirrachuu dhufee jennaan uffata isaa maskoota irraan hin daddarbe fuunnoo huccuun kee jedhee maskoota irraan hin daddarbe fi achirraa dhufee guurratiin garuu huccuu jijjiirrachuu illee miti kan dhufee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa huccuu jijjiirrachuu miti garuu inni dubbii barbaade dhufe dubbii funaanaa jira samoona kana kanaafuu dubbii barbaada waan dhufeef hin baanneen jalaa abdiin illee duraan dursee waan na gorseef galatooma abdinaa dhugaa jiraatu kanaafuu jalaa bannee amma sagalee inni na ergite dhagee. Sauni kasu itu mal. Sorry. Kali sudah fina urang aja baru itu, urang aja baru itu, right?
guyyaa ammoo ofii keetii miila kiyyaara na jiddee na kadhatu dhufa. Si galee silkiillee akkuma yaanii kaasuutti kanatti itti fufii. Ankaleessa waan dhufee waan biraatiif osoo hin taane si galaame huccuu jijjiirachuuf yookaan waa mana fudhachuudhaaf mara dhufee telefoona mara dhufee olaanaa irraa banuuf deeme. Waan hundaafuu galatoomii. Bareeda jirta itti fufu akkanumatti. Namoota ammoo waan akkanaa kana gudii waan akkanaa kana irratti hojjedhu waan akkanaa kana akkasumas yoo akkana goote malee inni akkas hin ta'u siin jedhaa yaani si bira jiran takka takkaan quba qaba isaan jechuudha. Si galee borullee nu dhufa. Akkuma na banuu itti kana borus na jalaan banii garuu ulaa of kolfattee na jalaa banuu itti malee bakka ta'etti illee yoo ta'e wal arguun kennan oole. Si galee kanaafuu haaluma kana itti fufisiin jedhu bareeda jirta. Kan mucayyoo ammoo jaalatee hin dhiqatee jennitu. Jaalatee sun taane dirqii yaani funyaan qabee ittiin fodhaa mucayyootii. Guyyaa sana ammoo warroonni atamma jala fiiddu warroonni ammoo jala fiiddan kun akka si baasuu hin agarta. Haaluma kana jibaa itti fufisiin jedha. Kawaan biraa ammoo ilaalla inshaallah yoo rabbi jedhe yaani namni lubbuun jiru waa baay'ee arga. Rabbi lubbuun waa kaa'u waluma garraas hin jira hundaafu. Haaluma kana jibaa itti fufu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhaggeessanii jirtanii wal arginaa naan jedhee jira. Borullee akkasumatti itti fufii barrii cufadhu. Kanaan booda barrii yoon cufadhu mee natti haa dhufu. Innumti dhiiraa mee haa dhufu. Dhiirummaa sanatti agarsiifata natti fakkaate. Yoo naan qabee mana hidhaatti san darbiin haa dhufu mee. Dhuguma yoo dhiira ta'e dhufee daa'ima kana naa rakkaafudha. Dhuguma inni dhiira. Dhiirummaa isaanitti agarsiisa natti fakkaate dhiira sodaateet. Kunoo akkana jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Kunoo akkanatti natti gamaa jira. Kana bichiilleen si'ina sagaleensaa mallee baay'eetu jira. Sirumayyuu miila na dhungatte miila koo jalatti kuftee dhiifama na gaafatte naan jechaa jira. Innuma eenyu rabbi ta'ee waan isaa salaataa jira. Kan miila isaa jalatti kufuuf sagalee biraan sin dhageessisan hordofa. Biraa ammoo jechuudha kan biraa ammoo yoo ati bakka ani jirutti iddoo ani jirutti dhuftee miila kiyya naa dhiitee miila kiyya naa dhungattee ati dhiifama nan gaafatin. Si galame ani abbaan kee na dhalche. Si gale ani ilma namaati miti ol jedhee magaalaa yaadda sun jiru. Dhageessanii jirtanii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa gajjattee miila kiyya naa dhiqxaa. Gajjattee miila kiyya dhungattaa. Eenyuma inni kan miila isaa dhungadhu wayi garbittii isaa na se'e mooyyoo. Garbitti kan warri durii sun bitatanii miila dhiqsiifatan. Akkas na se'ensa. Zimmi jalaa jennaan. Yoon dhageessa ta'e ani wayi garbittii kee hin taane. Kanaan booda situu dhufee miila na dhiquu qaba malee miila kiyya dhungachuu qaba malee ani miila kan kee hin dhungadhu beeke. Situu dhufee miila kiyya dhungataan yoon argitan dhageessa ta'e. Tolee ani callisnaan gowwaa wayinan se'in. Nama callisu sin gowwaa seetanii nama sin jalaa callisu sin mataa irratti ba'uu barbaaddanii. Laa warri dhiiraa kun tokko namoonni akka jechuudha. Nama simmi sin jalaa jedhuun barbaaddani. Kan dhuguma dhugaa keessan sinitti malee. Dubartoota gajiisinii je'ee eeshii waan hundaa eeshii je'ee dalagaasa dalagatee mana isaa sirriitti qabatee bulchuu hin feetan sin. Maaf akkas taata? Maaf akkas goota? Maaf yoo nagalta? Nama akkasiniin jedhu feetanii mee? Rabbiin sin yaa baasu nama akkasii. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa du'aayinaa gochuun dagatiin ani sin jedhaa. Du'aayin keessa yoomuu na bira jira. Du'aayi waan naa gootaniif ulfaadhaa kabajamaa. Naaf jiraadhaan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya naaf galatoomaa baay'een sin jaaladha. Baay'isee sin kabaja dhugaa rabbiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Warri mana kiyyaa faaraa taatan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebi'uutti nagaan naa turaa fayyaa naa ta'a.